Haaya akkam jirtu daawwattoota keenya nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'as egaa meeshaa elektirooniksii qumsaaxinii algaa biiffee kanneen kana fakkaatan isiniif qabadhee dhufeen jira. Suuraadhaan isiniif fidee meeshaa obboleettii tokkooti kan hojjetame kan bitame haala kanaan xumuramee jira. Kan suura irratti argitan kuni TV inchi 32 meeshaa isaa guutuu wajjiniin qarshiin isaa qarshii 20,000 fi 500 bitame yeroo ammaa kana. Egaa xiqqoo meeshaa kana ariifadheetanii suuraadhaan isiniif dhiyeessee waan fe'uudhaaf jarjaraa jiruu fi natti hin tolle isiniin jedha daawwattoota kiyya. Asitti immoo kan argitan jechuudha soofaa ajaa'ibaa akkaataa ajaa'ibaatiin elliidhaan hojjetame jechuudha. Soofaan kunis egaa daawwattoota keenya kwaalitii guddaadhaan kan hojjetame mukti isaa wantoonni hundumti isaa kwaalitiidhaan kan hojjetamedha. Soofaan kuni kan ittiin hojjetame qarshii 45,000 hojjetame soofaan kuni. Egaa daawwattoota keenya ijaaf qalbii irraa na hambisaa yeroo meeshaa kana guutuu kan bitamus ta'ee kan mana mukaatti hojjechiises ta'ee iddoo tokkotti walitti yeroon qabu fe'uudhaaf baay'ee waan jarjareef konkolaataan waan dhufeefini haala kanaan viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha natti hin mijanne. Namoonni Itoophiyaa keessas viidiyoo yeroo ati waraabdu baay'ee hin jaalatani. Kanumaaf haala kanaan immoo isiniif dhiyeesse jechuudha. Amma soofaan kuni yeroo soofaa ajajattanis ta'ee meeshaa mana keessaa ajajattanii akkaataa humna keessaniin meeshaa ajajadhaa malee dirqamaatii miti jechuudha. Soofanii 35,000 kaasee aga 100,000tti jira Itoophiyaa keessa. Isin immoo akkaataa humna keessaniitiin jechuudha bitachuu hin dandeessuun isiniin jedha. Asitti immoo kan argitanii daawwattoota keenya TV istaandii kan TV'n irra taa'udha jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu. Hojiin isaallee hawwataa kan ta'e jechuudha. TV istaandiin kuni ani ofii kiyyaa hedduu jaaladheera. TV istaandii hojjetamaa jira Itoophiyaa keessatti akka filannoo abbaatti. Bifa kanaan bifti kuni adii qulqulluudha. Bifa kanarraan addaallee gurraacha godhanii hin hojjetu jechuudha. Kalarii gurraachas, kalarii adiis, kalarii diimaa waan ati ajajatte asirratti bifti soofa isaa ta'u waan kamiyyuu bifa isaa qalamiidhuma isaati jechuudha kan jijjiiran malee wanta biraatii miti. Garuu immoo akka filannoo abbaan filatee natti ergetti kan hin hojjechiisaa jiru meeshaa jechuudha. Isaan warroonni meeshaa naa hojjechiisi jedhanii natti ergatanii TikTok irraa ta'u Facebook irraa iskiriinshaatii godhanii yeroo natti erganii haala abbaan meeshaa isaa itti ajajeen meeshaa hojjechiisifii fi dhiyeessafii jira. Egaa TV istaandiin kuni gatiin isaa 10,000 hordoftoota kiyyaa. Bakka kanatti immoo kan argitan jechuudha teebilii soofaa gidduu taa'udha. Teebiliin kunis bukkee lamaaniin masaabonni isaa gurraacha jechuudha. Masaabonni isaa gurraacha guutuun isaa jechuudha fuuldurri isaa duubni isaa dalgi isaa adiidha jechuudha. Kalariin isaa akkuma viidiyoo kana keessatti argitanii kan soofaa gidduu taa'udha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa kunis akka filannoo isheetti TV istaandiin ishiis adii waan ta'eef kun immoo gubbaan isaa adii bukkeen lamaan isaa gurraacha filatte obboleettiin keenya. Egaa yeroo baay'ee hordoftoota keenya wanti isin beekuu qabdanii soofa fi dheewunsaa teebiliin soofaa gatiin isaa tokkumaa jettanii nama gaafattu. Asitti viidiyoo kana keessatti akka sirriitti ifa isiniif ta'uu fi yeroo nama biraas ajajattanis ta'ee anallee yoo ajajattan akka ifa isiniif ta'uu fi qobaatti bitama isiniin jechuu isiniif ibsuufini. Egaa teebiliin kuni 9,500 bitame jechuudha. Amma immoo qumsaaxinii itti dhufne jechuudha. Qumsaaxinii kana dalgan kaasee qumsaaxiniin kuni diizaayinii adda taateen hojjetamtee baay'ee kan namatti toltu. Yeroo ammaa kana gatiin ishiillee jechuudha baay'ee waan guddates miti gidduu gala jechuudha baay'ee natti tolee jira. Egaa bukkee lamaaniin jechuudha bakka wayaa itti fannifatanii wayaatti dadachaafatanii kaawwatanii gidduu ishiitti immoo mastaawutii qabdi. Mastaawutii sana mana keessan keessatti akka ilaaltutti itti fayyadamuu hin dandeessu. Masaaban tokko diimaa tokko adiidhaan hojjetame. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Inni immoo 30,000 hojjetame isiniin jedha qumsaaxiniin kan uffata. Amma gara haalgatti isin dabarsee jira. Haalgan isin argitan kuni kwaalitii guddaadhaan kan hojjetame. Yeroo ammaa kana faashiniin isaa ho'aadha jechuudha haalga kana.
Algaa kana ofii kiyyaallee mana kiyya keessaa qaba. Dizaayiniin isaa kanumaadha. Waa'ee algaa kana irratti dizaayinii algaa kana bakka xaqaxaqoo sana feetan adii, feetan gurraacha, feetan kun bifa argaa jirtan kana godhachuu hin dandeessu. Algaan kun yeroo ammaa kana keessatti faashiniidha jechuudha. Nama baay'eetu hojjetata. Algaa kana dhugaa dubbachuudhaa fi mukti algaa kana baay'ee muka ajaa'ibaati. Akkuma argaa jirtan furdaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana algaan kun 35,000 hojjetamee xumuramee jira jechuudha. Asitti immoo kan argitan jechuudha kitchen kaabineetidha jechuudha. Kitchen kaabineetii kana baay'ee kanan jaaladhe, baay'ee natti tolellee kitchen kaabineetii kana jechuudha. Kitchen kaabineetiin kun kwaalitii guddaadhaan hojjetee gubbaan isaa akka bishaan xiqqoo daawwattoota keenya waan suuqii akkaataa hojjetamee bahetti yeroo viidiyoo kana jechuudha. Gubbaa isaa sirriitti illee isinitti mul'achuu baatu. Kitchen kun bishaan hin galchu jechuudha. Gubbaan isaa bishaan hin galchu gaafa isin jedhu fooxadhaan yeroo gubbaa isaarraa wantoota tokko tokko waan ta'e wayii yeroo gootanii fooxadhaan xaragdan bishaan hin galu. Yeroo ammaa kana 15,000 hojjetame kitchen kaabineetiin. Amma immoo gara uffataatti darbinee jirra. Maashina uffataa kana kanaan duras bitee amma yeroo sadaffaa bitaa jira maashina uffataa kana. Maashinni uffataa keessattuu namoonni Itoophiyaa keessaa qotaarii yookiin ibsaa gahaan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa gatiin isaa 25,000 isiniin jedha. Kiiloo 16dha jechuudha. Amma immoo gara firiijitti isin dabarsin jira. Firiijiin kun akkuma isin argitanii liitira 275dha. Firiijiin kun baay'ee namatti tola. Keessattuyyuu mana ofii keessatti fayyadamuun baay'ee namatti tola firiijii. Gidduu gala firiijiin kun jechuudha. Gatiin firiijii kanaa yeroo ammaa 38,000 jechuudha. Firiijiin kun yeroo ammaa hordoftoota keenya. Egaa isin tajaajiladhaan isiniin jedha. Amma immoo gara biifee mi'aa jechuudha. Biifee mi'aatti darbeen jira. Biifeen mi'aa kun baay'ee kan namatti tolu. Yeroo ammaa kana namoonni hedduun magaalaa keessatti biifee dizaayinii kana kalarii garaagaraatiin hojjetataa jiru. Biifeen kun faashiniidhaan isiniin jedha. Baay'ee namatti tolti. Roga 3 jechuudha. Kara 3 kara mi'a itti naqan gubbaa 3 qabdi, jala 3 qabdi, 6. Isa gubbaarraa wantoota babbareedanii mimmiidhagan kana keessa kaa'uu hin dandeessu. Jala sana immoo wantoota namni arguu hin qabne yookiin wantoota jechuun tokko tokko keessa naquu hin dandeessu. Baay'ee kan namatti toltu. Gatiin ishii yeroo ammaa kana 22,000 biifeeni. Egaa daawwattoota keenya asitti yeroo hojjetamaa jiru kitchen kaabineetii ture. Yeroo hojjetamaa jiru dizaayinii isaa yeroon deddeebi'ee haala kamirra jira meeshaan hojjechiisa jedhee yeroon deddeebi'ee mana meeshaatti ilaalaa ture. Kun hordoffii kiyyaa haala kana fakkaatuun gochaa ture. Kitchen kaabineetiin amma isinitti agarsiise. Egaa daawwattoota kiyyaa kitchen kaabineetiin gubbaan isaa sirriitti isinitti mul'isnee jedhee gidduutti isinitti mee turellee kun haala kana fakkaatuun jira jechuudha. Bifa adda ta'een jechuudha. Hojjetamee jira. Bishaan hin galchu. Bifa saamikiitiin hojjetame jechuudha gubbaan isaarraa. Kitchen kaabineetii kana qofa kitchenii keessatti yoo hojjetattanii waanuma tokko isin hin barbaachisu. Waan kamiyyuu istoofii irra keessu, waan kamiyyuu irra keessu baay'ee namatti tolti. Asitti illee shiinii 12 bitee jira jechuudha. Shiinii bunaa obboleettii keenya shiinii bunaallee akka isheen ajajattetti dizaayinii isheen ajajatte biteen jira. Shiiniin bunaa kun 12 isaa qarshii 1,200dha. Yeroo ammaa kana kalarii isaa hunda kan filate ishiidhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Isinillee meeshaa yoo ajajachuu barbaaddan meeshaa barbaaddan na ajajadhaan isiniin jedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9 40 41 49 55 waasaapbii gubbaadhaan heloo naan jedhaatii meeshaa ajajadhaan isiniin jedha. Baay baay. Si caala.